gammanneerra gammachuu qabna Yesus dhufeera gara biyya lafaa golgaan dukkanaa nutti haguugame inni nuuf dhumnaan nurraa diigame golgaan dukkanaa nutti haguugame inni nuuf dhumnaan nurraa diigame. Ililleedhaan isa faarfannaa mucaan kunoo nuuf dhalateera maqaan isaa Amaanu'el jedhama nuyi gammanneerra gammachuu qabna Yesus dhufeera gara biyya lafaa golgaan dukkanaa nutti haguugame inni nuuf dhumnaan nurraa diigame golgaan dukkanaa nutti haguugame inni nuuf dhumnaan nurraa diigame. Gara Maariyaam keessatti mul'ate gaaffii ta'ee nama hundaatti keessumaa immoo gurguddootatti nuyi gammanneerra gammachuu qabna Yesus dhufeera gara biyya lafaa golgaan dukkanaa nutti haguugame inni nuuf dhumnaan nurraa diigame golgaan dukkanaa nutti haguugame inni nuuf dhumnaan nurraa diigame. Sootatti ergamaa mul'ate sodaatinaa isaaniin jedhee ifaa guddaa yommuu arganii ogubaa guddaa isaaf galchanii kana hundaa yommuu arganii gammachuudhaan hin faarfatanii mucaan nuuf dhalate mucaanii Yesus addunyaa kana maraafi mucaan nuuf dhalate mucaanii Yesus addunyaa kana maraafi. Mucaan nuuf dhalate mucaanii Masiin addunyaa kana maraafi mucaan nuuf dhalate mucaanii Masiin addunyaa kana maraafi mucaan nuuf dhalate mucaanii Isaan addunyaa kana maraafi maqaansaa gosaadha maqaansaa beekaadha maqaansaa mootiidha maqaansaa daawwaadha maqaansaa ililleef galata isaaf galcha 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 galata isaaf galcha.